sagaleen waaqayyoo gara waaqayyoo ilaalaa fuulli keessanaa ifu deebitanii qaaniitiin lafa ilaaltanii jedhe. Waaqayyoon dubbii nama jabeessuuf biraa qabu, dubbii nama haaressuuf biraa qabu akkamitti dubbatuuf namni hundumtuu waaqayyo irraa dhaga'uuf ofiisaa waaqayyoon haa kadhatu. Walii wajjin kadhanna waaqayyo. Gooftaa keenyaa waa'ee ganama kanaaf waa'ee sa'aatii kanaaf si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kallattii garaagaraan jireenya keenya eegdee wajjin taatee mana kee keessatti carraa teenyee dubbii kee dhaggeeffannu, carraa si waaqeffannu waan nuuf kenniteef bara baraan si haa galatu. Amma immoo sabni kun ani dubbii kee barbaada. Dubbii bara keessatti jabeessee nu dhaabu, dubbii gara keetti nu butu, dubbii jireenya keenya haaressu, dubbii eenyummaa keenya sirrii nutti agarsiisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee tokkoon tokko keenyatti haa dubbatu. Sirraa barachuu barbaada, sirraa dhaga'uu barbaada. Anis sabni kunis maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee isa qullaa'aa ati qofaan nu barsiisi. Yaadi namaa, jechi namaa otoo hin dabalamin ergaa kee kan ta'e guyyaa har'aa dubbachuu kan barbaadde maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin jireenyaa tokkoo tokko keenyatti haa dubbatamu. Qilleensa kana naannoo kana hafuura keetiin nuuf tufadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mata duree Yesuusitti qabatanii jiraachuu jedhu irratti yeroo gabaabaaf dubbii waaqayyoo walii wajjin qooddanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 kana haasaa isa xumuraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo gara fannootti hin deemin dura bartoota wajjin godhe. Tipikaalii Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e ofiisaa. Isaan immoo Yesuus keessatti maal akka isaan ta'an iddoo inni itti ija jabinaan isaan barsiise. Kutaan kun irra jireessaan kan ibsa. Kanaaf mata duree Yesuusitti qabatanii jiraachuu jedhu irratti waa tokko dubbachuu barbaadaa jira. Ganama kana maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo waa'ee ofii isaatii isaanitti ibsu ani jedhe muka waynii isa dhugaati. Macaafa Kakuu Moofaa keessaa yeroo dubbiftan sabni Israa'eliif mukti waynii hariiroo guddaa walii wajjin qaba. Wanti isaan yeroo baay'ee facaasan yookiis wanti isaan yeroo baay'ee irratti dhimman wanti isaan irraa harvesti godhanis sochiin qonnaa isaanii inni jabaan ija waynii wajjin walitti hidhata. Kanaaf dubbiin kun warra achi dhaabbatanii yeroo sana dhaggeeffachaa jiraniif dubbii baay'ee ifaadha jechuudha. Mukti wayniin muka iji gaarii irraa eegamu. Muka iji baay'ee mi'aa ta'e irraa eegamu. Muka yeroo yerootti ija gaarii kennuun irraa eegamu akka ta'e seenaa macaafaa keessa deebinee gaafa ilaallu Kakuu Moofaa keessatti bakka garaagaraatti ibsamee jira. Mukti waynii ija godhachuu yoo baate jedhe Biniyaamis gaafa warra Midiyaam dhokatu bakka itti waynii cuunfanitti akka inni qamadii dha'aa ture. Waa'een muka waynii warra gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sanatti dubbii kanatti haasaa jiru wajjin baay'ee waan ifaate jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya waa'ee muka waynii dubbachuu barbaadu osoo hin taane waa'ee eenyummaa isaa isa sirrii isaan barsiisuu gaafa barbaade akkatti jedhe. Mukti waynii inni dhugaan ana. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Mukti yeroo hundumaa ija kennuu danda'u. Mukti yeroo hundumaa jireenya kennuu danda'u. Mukti maddi waan hundumaa keessa jiru inni sirriin ana jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isin immoo damee muka kanaati ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maddi waan hundumaa inni dhugaa. Because mukti waynii inni warra Israa'el beekan yeroo tokko ija kennaa, yeroo tokko immoo ija kenna. Macaafa raajii Irmiyaa keessa gaafa ilaaltanii ani muka ija waynii sirriin dhaabee jedhe. Gaafatti dubbatu raajii Irmiyaa Waaqayyo isaanitti. Eenyutu akkasiin ija badaa, ija gaarii ta'e akkasiin godhatan isin godhe ittiin jedhe. Asitti garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mukti waynii inni dhugaan ana jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Muka waynii isa dhugaa jechuun muka yeroo hundumaa ija gaarii keessaa ba'u. Muka bonaaf ganna keessatti lalisu jechuudha. Ija godhachuu yoo barbaadan the only thing what you have to do is anatti qabadhaa. Dubbi baay'ee kiliirii dhufate jechuudha. Ofii keessanii ija godhachuu waan hin dandeenyeef ija gaarii mul'isuu yoo barbaadan iji hafuuraa inni karaa Kiristoos argamu akkasii keessaa argamu yoo barbaadan ana hundee muka waynii isa dhugaatti qabadhaa jedhe gooftaan keenya yeroo isaan barsiisu. Yesuusitti qabatanii jiraachuun nuuf haa ta'u.
warri ija baasuu barbaadan, warri iji gaarii akkasirra argamu, iji kiristaanummaa gaarii, iji hafuuraa gaarii, wanti gaariin isin keessaa akka bahu warri barbaadan muka wayinii isa dhugaa isa barabaraan lalisaa ta'e itti qabatanii jiraachuun isiniif haa ta'u. Inni immoo Yesuus Kiristoos. Dameen lalisuun ija godhachuu barbaade maaltu sirra jiraata? Maaltu sirra jiraata? Irraan kee ta'ama inni jalqabaa garuu maaltu jiraachuu sirra jiraata? Haadhatti jiraachuu sirra jiraata. Mee warri damee akkasumatti maasii keessa dhaabatee ija baasuu agartan. Injiraan mukti akkasii. Mukti hundee hin qabne garuu damee qabu jira. Injiraan waan eegamu miti jechuudha. Waan hundee hin qabne irratti iji eegamu, iji barbaadamu hin jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos hundee isa sirrii waan ta'eef ofiisaa. Bu'uura isa sirrii waan ta'eef ofiisaa aanaa muka wayinii isa dhugaa irratti ofii keessa maxxansaa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kana jechuun damee jechuun dippendensii yookiis hirkattummaa bara baraa agarsiisa. Dameen tokko hamma umuriin isaa jirutti hundee sanatti hidhamu yoo baate yeroo hundee sanarraa gargar bahee kaasee ija godhachuu hin danda'u. Total dependence. Ija godhachuu wanti bu'uuraa, wanti barbaachisaa suursii irratti jireenya ofii bu'uureessu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa ofii isaanii irratti akka isaan hin bu'uuramne, eenyummaa isaanii irratti, beekumsa isaanii irratti akka isaan hin bu'uuramne yeroo hundumaa ija godhachuu barbaadan, the only thing what you have to do is abide into Jesus. Yesuus Kiristoositti qabamanii jiraachuu. Kana ala falli biraan jiru jechuudha. Yookiis karaan biraan jiru jechuudha. Ija godhachuu namni hin barbaanne hin jiru. Jireenya ija qabu jiraachuu namni hin barbaanne hin jiru. Isin hundi keessan akka isin iji gaarii isin irraa bahu akka isin barbaadan nan beeka. Kan isin gaafachuun barbaachisaa miti. Ganama kana garuu Waaqayyo akkasuma jechaa jira. Yesuusitti qabamaa jiraadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kuni ergaa bara baraa isa yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa keessatti dhaabatee hafuuti. Har'as boris bara baraanis. Dameen mukatti jiru tokko ija godhachuu fi hojjechuu isa barbaachisu dhugaan sirriitti makana. Waa'ee mukaa deddeebisaa yaada. Bishaan fiduun, albuuda fiduun, nyaata madaalamaa fiduun gahee eenyuti? Gahee eenyuti? Gahee jirmaati. Yookiis immoo gahee isa hundee lafa keessatti gad dhaabatee jiruuti. Wanti damee irraa eegamu ija godhachuun, firii mul'ataa agarsiisuun, damee jirma isaarraa mintiqee laga dhaqee bishaan dhuguun agartan. Yookiis immoo bishaan barbaacha, albuuda barbaacha damee lafa bu'ee jirmatti ol deemuun agartan. Jira waan akkasii? Jira? Eessa ta'a damee? Jirmarra ta'a jechuudha. Gaheen damee muka sanaa yeroo hundumaa jirma sanatti maxxanee jiraachuu. Gahee qabachuudhaanis. Asuman jiraadhaa garuu immoo ija hin agarsiisu jedha taanaan akkuma dubbiin kun dubbatu yeroo tokkotti maaltu jira isa ija hin qabne immoo yerootti murantu jirachuudha. Waaqayyoon waa oolchu. Ameen jedhaa kana. Christianity is not about the denomination jedhu kanaaf baay'ee. Jirmatti jira rakkoon irra gahu jecha bara lakkoofsisaa ijji nurra jiru taanaan garuu yeroo itti dameen ijji irra jirre walitti qabamee sassaabamee gubamus jira jechuudha. Sagalee Waaqayyoo waan ta'eef akkatti irra utaalan hin jiru jechuudha kanas. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Warra jirmatti jiraniif garuu har'ayyuu abdiin jira. Yeroo isaanitti ija agarsiisan yeroo ijji gaariin isaanirraa mul'atu jira jechuudha. So nuti dhibbaa dhibbatti hirkattoota jireenyi isaanii Yesuus irratti hundaa'eeti. We are 100% dependent. Yeroo tokko Yesuusitti, yeroo tokko immoo iddoo biraatti waan jedhu hin hojjetu jechuudha. Afaan Oromoo salphaatiin yoo dubbachuun barbaachisa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana gochuu kan danda'u, yeroo hundumaa ija kennuu kan danda'u, mukti wayinii inni dhugaan eenyu jedhe? Isin osoo hin taane ana. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Responsibility isa guddaasaa ofiisaa fudhate gooftaan keenya.
Isin immoo ija kennuu isinirraa eegama. Kana gochuu wanti biraan jiru depend on me. Anarratti hunda'a. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus Kiristoos qabamanii jiraachuu jechuun it is ongoing action. Bara baraan har'a qofa osoo hin taane yeroo hundumaa hariiroo fellowshippii Waaqayyo wajjin yeroo hundumaa gurmachuu. Waaqayyo ayyaana isatti qabne jiraannu nuuf haa baay'isu. Namni Yesuusitti qabatee jiraatu dubbiin isaa immoo isa keessa jiru inni yeroo hundumaa ija godhata. Dubbii ani amma isinitti dubbadhe kanaan qulleeffamte nuti jedhee gooftaan maqaan isaa ulfaatu. This is very strong. Dubbii baay'ee jabaa, dubbii baay'ee cimaa ulfaachuu danda'a. Sagalee Waaqayyooti waan ta'eef dubbii jireenyaati waan ta'eef immoo dubbachuun irra jiraatu dubbichaa jiraachuudha. Yesuusitti qabamanii jiraachuu. Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Eegadamee jechuun hirkattummaa agarsiisa jennee jirra. Ani damee Yesuusitti jiru yoo ofiin jenne we are 100% dependent jechuudha. Waan haaraa furaa ta'u jireenya kiristaanummaa isa sirrii kan itti jiraachuu dandeenyu albuudaa fi bishaan jireenyaa karaa Yesuus Kiristoos argamu fudhachuu jechuudha. Namni Yesuusitti jireenyi isaa qabamee jiru badaa yaaddoon keessa isaa hin jiru, dhiphina keessa isaa hin jiru, because inni yeroo hundumaa bishaan jireenyaa isa keessa jira waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Badaas carraaquun isa barbaachisu. Inni dubbii gooftaa keessaa qabu Yesuusitti immoo jireenyi isaa qabee maxxanee jiraachaa jiru akkuma moobaayilii chaarjira jiruuti. Isin keessaa fi namni moobaayilii chaarjira gaafa gootan moobaayilii chaarjii na godhi jechuu jedhu dhageessanii beektu. Chaarjirra moobaayilii keenya connect goona isa booda maal ta'a? Chaarji. Itti connect ta'uu malee chaarjii gochuun kan eenyuuti? Kan elektiriikii jechuudha. Yookiis immoo kan suursii maddi enerjii sun irraa argamu jechuudha malee gahee moobaayilii miti. Moobaayiliin chaarjarii isaa fudhatee dhaqee maaltu irra jiraata? Connect. It is very simple example by the way. Namni Kiristoos wajjiniin jiru already connected. Chaarjii ta'uun, dubbii jireenyaa argachuun, ayyaana Waaqayyoo argachuun, daandii Waaqayyoo deemuun isa booda baay'ee salphaata jechuudha. Hamma Yesuusitti maxxanetti garuu jireenyi ulfaachuu danda'a. Utuma jirmatti maxxannee jirra jechuun jennu immoo takka takkaa firiin nurraan argamu taanaan immoo yeroon itti funaanamnee iddoo nuuf hin mallutti deemnus jiraachuu danda'a. Waaqayyo isa kana immoo nu haa oolchu. Ijji barbaadamu nurraa haa argamu. Isin immoo Yesuus Kiristoos qabadhaa jiraadha. Waldaan wangeelaa warra maqaan Yesuus ganama kana irra labsaa jirti baay'ee. Lallabni keenya ganama kana waldaa maqaan Yesuus yeroo hundumaa tokko waan ta'eef inni har'aa isa kana Yesuusitti qabadhaa jiraadha. Namni Yesuusitti qabatee jiraatu gaddallabu. Gaddallabu beektu afaan Oromoo ispeesifikaa gaddallabu jechuun nama joonu. Asis hin dhaqaa, akkis hin dhaqaa, akkis waan isaaf ta'u argatu, akkis waan isaaf ta'u argatu, waan garaa isa ga'u jiru. Waaqayyo jireenya gaddallabu nurraa kaasu. Yesuusitti qabatanii jiraachuun jireenya gahaa akka jiraatu nama taasisa waan ta'eef. Namni Yesuusitti maxxanee hin jiraanne lallabni garaa isa hin ga'u, faarfannaan garaa isa hin ga'u, tiraajaan garaa isa hin ga'u. Gaddallaba jechuudha. Waaqayyo jireenya kana nurraa kaasu. Suursii irraa adda ba'ee namni ija kennuu danda'u jechuudha. So al takka takka yaaduun itti dhimmuun waa'ee kanaa deddeebisnee yaaduun nu barbaachisaa jechuudha kan kiristaanaatti. Itti maxxanee jira moo irraa adda ba'ee jira waan jedhu. Because waan jirmatti adda nama baasu waan baay'ee jira waan ta'eef. Madda sirrii kan hin taane waan gaarii keessaa kan hin baane yeroo burqaa kan fakkaatan bu'uura irraa wantoonni nama kaakkisan baay'ee waan jiraniif eenyutti maxxannee akka jirru adda baafachuun nu barbaachisaa. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Garuu Yesuusitti qabatanii jiraachuu jechuun maal jechuudha waan jedhu haadhaan daqiiqaa gabaa keessatti. Kanama dubbiin guddaan. Yesuusitti qabatanii jiraachuu jechuun maal jechuudha? Tokkoffaan dubbii Waaqayyoo yookiis ergaa Waaqayyoo hubachuu jechuudha. Short wangeela hubachuu jechuudha waan biraati. Badaa Yesuusiin barbaachisu maal nu barbaachisu? Gooftaan keenya
anatti qabatti yoo jiraatan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate. This is the final word. Namni Yesuusitti qabadheen jiraachaa jira jedhu maaltu keessa jira? Dubbii Waaqayyootu keessa jira. Yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo dubbisna ta'uu danda'a, wangeelli dubbisna ta'uu danda'a. But are we really understanding waan jedhu yeroo hundumaa dhugafachuun dura jiraata. Dubbii kana hubachaa jirra. Dubbii kun nuu galaa jira. Ergaan Waaqayyoo, sagaleen Waaqayyoo, wangeelli sagalee misiraachooti. Kanaaf jalqaba dubbii Waaqayyoo akkasumas immoo ergaa Waaqayyoo hubachuudha. Sagaleen Waaqayyoo sagalee misiraachooti malee sagalee gaddaa miti. Yesuus Kiristoos ergaa gaddaa, ergaa boo'ichaa, ergaa abdii kutannaa, ergaa dukkanaa fidee dhufne gara keenya. Ergaa inni fide sagalee misiraachooti. Innis namni Waaqayyo gargar bahee kan ture. Fuula Waaqayyoo dhaabbachuuf namni ija jabina dhabee kan ture. Daangaan namaaf Waaqayyoo yeroo dheeraaf taa'ee namni Waaqayyo walitti bahuu kan dadhabe Yesuus Kiristoos sagalee misiraachoo fidee dhufe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yohaannis Yesuus Kiristoosis fuulduratti gaafa arge akkas jedheen. Wangeelii Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 gaafa dubbistan ilaa hoolaa Waaqayyoo isa maal godhu? Isa cubbuu biyya lafaa hundumaa raafu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa cubbuu biyya lafaa hundumaatti gatii kennu otoo hin taane maal godhu? Isa irraafu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namni cubbuu keessa irraa fuudhu biyya lafaarraa hin argamu baay'ee wali. Namni cubbuu keessatti mutu argama. Isni galee firdi beetii yoo dhaqxan, mana murtii yoo dhaqxan, poolis xabaa yoo dhaqxan, nama dhuunfaa yoo dhaqxan namni maal argaa? Cubbuu keessatti lakkaa'ee barreessaa keessatti lakkaa'eetu maal godhu? Ji'a 5 waggaa tokko akka ulfina isaatti. Inni kaan immoo umurii guutuu. Inni kaan immoo ni ekstiriimii biyya keenyaa hin gaggeessu jechuudha. Foonii hafuuratti gargar baasu. Yesuus Kiristoos garuu isin ajaa'ibu. Yohaannis yeroo tokko ani inni kunii narra caalaa ani kophee isaatti hiikuun anaaf hin baru jedhe. Yeroo tokko immoo hoolaa Waaqayyoo. Hoolaa jechuun baay'ee garraamii. Gowwaa ta'uu baannaan, garraamii ta'uu baannaan danda'anii cubbuu namaa baatan. Kanaaf hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa namarraa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Firdii osoo hin taane jireenyaaf. Badiisaaf osoo hin taane gara Waaqayyootti deebi'uuf. Eekkamsaaf osoo hin taane Waaqayyo wajjin hariiroo haaraa uumuuf. Yesuus hoolaa ta'e. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maqaan Yesuus eebbifamu. Kanaatti gatii kennuu fi kana hubachuun dura jiraata. Yesuusitti qabamanii jiraachuun karaa Yesuus Kiristoos waan sii ta'e. Ana nama tokkoof Yesuus keessaa hoolaa ta'uun barbaadu ifa manaa godha. Nama tokkoof hundi ijoollee lama koof hoolaa ta'uun barbaadu. Isaan caalaa mana manjaa qabu. Duraadhaa manaa koo ture. Isheen iddoo itti sheekamee ijoollee koo baay'ee jaalladha. Durummoo haadha koo ture gadi bu'aa jiraachuudha isaan jijjiiramaati. Isaan keessa nama tokkoof hoolaa ta'uun barbaadu. Yesuus Kiristoos garuu subaaf hoolaa ta'e. Sitti dhageessisuu qaba kun baay'ee. You have to feel this. Kiristaana taatee waldaa kiristaanaa keessatti denominationii kana keessatti gaafa maqaan kee waamamu wanti guddaan akka ati Yesuus Kiristoos itti walitti qabamtee jiraatu taasisu Yesuusiif ta'ee hoolaa qalmaaf dhiyaatu ta'uu isaati. Hawaan biraa lallabuunis barsiisuunis ifa mana qabu. Yesuusin dhalatte jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoosin nagaa buuste jireenyi kee nagaa argata. Yesuusitti gammaduu hin dandeessu taanaan Waaqayyootti gammaduu hin dandeessu yoomillee. Kana beeki. Yeroo hundumaa irra deddeebistee yaaduun kan si malu, kan anaaf malu karaa Yesuus Kiristoos ani eenyu. Yoo kana hubachuun nuuf ta'e Yesuus Kiristoos wajjin walitti qabanii jiraachuun very simple. Waan baay'een gatii dukkatti dhabee Yesuus irratti gatii argataa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waan Waaqayyo gatii kennatti immoo gatii kennu sirra jira. Waan nama keenya baay'ee jooraa godhee, burjaajaa godhee, kiristaanuma harkatti bilcheessee eessa akka dhaabbatu maal akka godhu waan isa ulaaltee waliif gadi joorsu Yesuusin hubachuu dadhabuudha. Dubbii Waaqayyoo hubachuu dadhabuudha. Waan biraa sanatti fakkaata. Dipeendensii silaa Yesuus irratti maxxanuu kan qabu namni nama irratti maxxanutti garagaltoota jechuudha. Hin faalle jechuudha. Kun Waaqayyoon garaa gammachiisu. Ani waa'ee keef gatii kaffaleen jira. Fannoo torbee dhiiga buuseen jira. Barbaaduu dhiisuun rakkoo mataa isaa jechuudha. Waaqayyoo gara hubannaatti nuuf jechuudha. Ani kana seentuun barbaada ganama kana jechuudha. Lammaffaan
Yesuusitti maxxananii jiraachuu jechuun ayyaana waaqayyoof gatii kennuu jechuudha. Kana ani yeroo hundumaa warri macaafa qulqulluu qabatanii jiraatan Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 hanga 9 nam tokko oriitii dubbisuu danda'a. Eenyullee gara waaqayyootti dhiyaachuuf gahaa kan hin turre. Amma baay'ee garaagarummaan nuyiif warra Yesuusitti amanne gidduu jiru garaagarummaan guddaan dandeettii fi eebina ittiin fuula waaqayyoo dhaabbatan argachuuti. Nan dhaga'u walbeennaa walbeenu waan jedhu shakkii keessaa baanii ija jabanaan fuula waaqayyootti dhiyaachuu danda'uun eenyuun illee waan hin danda'amne karaa Yesuus garuu danda'ameera. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kana argachuutu amantii kanarraa adda nu baasa baay'ee. Shakkii keessa jiru jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hin ta'aa hin ta'u. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 hanga 9 namni argate. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Lakkoofsa 10 nuyi hojii harkaa isaatiiti. Hojii gaarii isa waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Karaa inni uumamne karaa Yesuus Kiristoos. Waan karaa Yesuus Kiristoos arganne fayyinni karaa Yesuus Kiristoos nuuf ta'e ayyaanni karaa Yesuus Kiristoos nuuf arganne waan eenyullee nu gochuu dandeenya. Ifaajjii mataa keenyaanis qulqullummaa keenya eeggachuunis jireenya sirrii fuula waaqayyootti jiraachuutiinis fuula waaqayyootti gahaa ta'e namni argamu hin argamne ture. Kanaaf akka jedhe Phaawulos eenyullee ittiin akka of hin jettinetti kana waaqayyo ofiisaa ta'u maqaan waaqayyoo eebbifamu. Gahaa godhee kan fuula waaqayyoo dhaabe jechuudha. Malee ija jabina ittiin fuula waaqayyoo dhaabbannu hin qabu ture. Kanaatti gatii kenninaan Yesuus wajjin walitti qabattee jiraachuun si rakkisa jechuudha. Amma rakkoon keenya maa inni gaaf tokko Yesuus hin amannaa gaaf tokko immoo ofitti deebina. Isin galee gaafa qoftanne jennee jireenya keenya waan jedhu sirriirra jiru daandiirra jiru fakkaatu nuti waan nama waaqayyooti. Biyya lafaa rakkina keessa goota keessatti immoo gaafa rakkoon nu mudatu immoo nuti ufuma keenya deebinee gina waaqayyoo of goone. Waaqayyo kana nurraa kaasu. Yeroo hundumaa nuti fuula waaqayyoo akka dhaabbannuuf kan nu taasise dandeettii keenya osoo hin taane eenyu? Yesuus. You have to value this. Kana value guddaa itti kennu dura jiraatan. Gatii Yesuus Kiristoos ittiin fuula waaqayyoo nu dhaabe macaafni qulqulluu yeroo dubbatu baay'ee nama jala. Rakkoon keenya maal inni kanarraa mittiqaa jira. Ani cabsisee itti himaa karaa jigee haa dhangala'oo jedhee faarfataan baacaa. Yesuusitti hamman deebinetti kiristaanummaan hin jiru. Ganamas galgalas guyyaas cheek gochuu kan dura jiraatu. Badaa gandar ammas afaan kootti deddeebi'a. Ganda lamuun sin barbaachisu Yesuus dura dhaabbachuu malee maqaan waaqayyoo eebbifamu. Eenyullee siin bakkeetti sitti guutuus hin danda'amu. Yoo keessa keetii guutame dha. Kan ammoo gochuu kan danda'u Yesuusitti qabamtee jiraachuu. Baay'ee afarsamee sabni keenya dhugaa dubbachuu. Baay'ee afarsamee hin burjaajee, hin joore, hin jaawwaree too maqaa amantii kana qabu. Ofitti amanamummaa dhabee, jajjabina dhabee fuula waaqayyoon dhaabbatu fuula namaa malee waaqayyo fuula namaa nu dhaabe. Fuula waaqayyoon dhaabbachuu nuuf haa ta'u. Kanarraa kufne baay'ee ta'u. Eessarraa akka kufne beekuu nu barbaachisa baay'ee ta'u. Maalirraa akka kufne? Anama warra kaaniif haalli isaan jirtu hin taane gara waaqayyootti akka deebinuuf. Namni asitti waaqayyo isaaf kadhatamee fayyuu hin amanu danda'e. Asii bee garuu Addis Ababaa deemuu, asii qe'ee eessa deemee waaqayyo kadhachuu itti amana. Sammuu keenyatti deebisne waaqayyoon. Yaada keenyatti, tilmaama keenyatti, beekumsa keenyatti deebisne. Waaqayyo garuu namaan hin tilmaamamu. Harki fayyisuu waaqayyoos, dandeettiin waaqayyoos iddoo hundumaa jira. Kana maaliif gochuu dadhabnoo jettan Yesuusitti qabanne jiraachuu dadhabna. Achi hin jiru yaadni keenya. Kan waaqayyo barbaadu isa kanaa waan gabaaf hiyyeessi waliin arguu jirtu yeroo haasa'u. Waaqayyo gabaatti nu deebisu. Yeroo gabaatti
hiyyeessi ergi gabaan ga'ee ufti booda namni wal bitee wal jijjiiree maallaqni gabaa keessa argibee booda ufti ganaa ergi barbaaddu waan gabaatti geessitu jechuudha. Inni qabu gabaa yoom ba'a? Ganama ba'a. Gabaan ganama. Yesuus wajjin jiraachuunis ganama. Ergi gabaan darbee miti. Waaqayyo gabaa nutti dabarsine. Gabaa furaachu. Gabaa jireenyaa. Ani dhugaan sirriitti eenyummaa ittiin fuula waaqayyoo dhaabbanne yeroo hundumaa ayyaana karaa waaqayyoo arganne kanatti gatii kennu yoo dadhabne fuula waaqayyootti gatii dhabaadhee namtis. Waaqayyo kan nama hojjechu. Waaqayyo kan garaa ciibse, waaqayyo kan gammachiise, iddoo garaasaa kan ga'e eenyu? Yesuus. Sirrii galee hamma inni du'ee harka warra nama cinqaarsanii nama gidirsanitti hamma inni gidirfamutti waaqayyo kan inni obsee ilaalee garaa isa ga'e. Waan waaqayyo garaa isatti garaan keetti ga'uu dadhabnaan karaa sirriirra hin jirtu akeekkadhu. Sitti nima obboleessa koo obboleettii koo. Waaqayyo karaa sirriitti nu adeemsu. Yesuusitti gammaduu danda'u. Yes, rakkina biyya lafaa keessa jirra. Wanti wal caalaa baay'een jira. Akka nama kamiyyuu nu mudachuu danda'a. Faarfannaan keenya garuu aansiftan gammada. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Afaan kana jijjiiruun nurra jiraatu jechuudha. Situationally waan kun jijjiiramu nurra jiraatu jechuudha. Gatii nama qabnetti gatii godhe waaqayyo. Warra fuula waaqayyoo dhaabbachuu ayyaana waaqayyoo keessallee hirmaachuun warra ta'aniif waaqayyi yeroo mataa isaatti yaada mataa isaatiin karaa mataa isaa waan xuraa'aa qulleessu dhiiga ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaan qulqulluu. Sini galee seexanni fuula waaqayyoo gaafa nu dhaabu wayyaa nutti uffisee bareechee itti fakkaata. Sini galaa seexanni fuula waaqayyootti gaafa nama dhiyeessu yookiis gaafa nama hamatu qullaa namarraa baaseeti. Gidiraa namaa, rakkina namaa, cubbuu namaa, balleessaa namaa, isa hamaa wajjin fuudhee nama fuula waaqayyoo dhaabee seexanni akka waan gatii hin qabnetti. For example, bishaan kun amma gurguramu miti. Gurguramu. Gatii isaa birrii meeqa? Waldaatti biiroo soddoma bakkeetti hin beeku garuu. Maal ta'u ture jiraata? Inni jalqabaa qulqulluu ta'u ture jiraata miti. Qulqulluu yoo ta'e iyyuu bishaan kun qadaan isaa banamnaan hin bitu. Mee isin keessan namni suuqii dhaqee haayilaandii bitachuu barbaade qadaan isaa banamaadha. Akka kanaatti immoo irraa hidhateera. Yoo isinitti gurguruuf ka'an hin bitu. Hin bitu. Natti maame sirriitti. Mee isin keessa warra suuqiif garaa laafee dogoggoraniiti malee jalaan horateeti malee qulqulluudha namni jedhee bitu jira. Ishakkitu miti. Maaliif? Banameera taanaan maal ta'eera? Qulqullummaa isaa dhabeera jechuudha. Waan biraa maal ta'eera? Itti seeneera. Okay, anaa wajjin immoo waan wal beennuuf magarsaatiin narraa biti narra akka dhiyeessoon jedheen bishaan kana fakkeenyaaf waliin beennu rakkina keessa jira. Bishaan kana narraa biti yoo jedheeni meeqa narraa bitta? Sirraan bitu naan jedhe magarsaa. Whatever maallaqa sana tolaan akka nuti itti hojjamalee bishaan kana narraa bitee because valueless waan gati hin qabne waan xuraa'aa ta'e seexanni akkasittiin fuutee ana haftaamuudhaan fuula waaqayyoo gaafa dhaabdu yes of course xuraa'ummaan na keessa jira, dadhabbiin na keessa jira, cubbuun na keessa jira. Fuula waaqayyootti akka ani guutuu hin taane beekti seexanni. Waaqayyoon akkam gootaa jettee gaafa isheen gaafattu seexanni maal jedha waaqayyoo? Hin bittaa too jettee isheen anaan fuula waaqayyootti nadheessite waaqayyo maal jedha? Hin bitu jedha? Nan bita jedha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hammam banaa haa ta'uyyuu hammam qulqullummaan isa keessayyuu haa dhugu malee waaqayyo gatii anatti baase beeka. Ameen. Waaqayyo gatii natti kaffale beeka. Himata falmii seexanaa osoo hin taane waaqayyo eenyuun ilaala? Eenyuun ilaala? Yesuus hin ilaala. Isaan gatii natti kaffale waan ta'eef. Ija jabinaa ittiin fuula waaqayyoo dhaabbannu qulqullummaaf jabina keenya osoo hin taane hojii karaa Yesuus Kiristoosiin hojjetamedha. Yesuusitti qabatanii jiraachuun
isa kanaaf iddoo kennu jechuudha. Isa kanaaf iddoo kennu. Yoo nan danda'a anuma kootti dhiigaa qulla'ummaa koo san eeggadhaa. Akka namichaan asirrattis kenneera. Guyyaa sanbataas qulqulleesseera. Seera keessaa tokko waan jedhame natti hin irranne jedhe miti akkasuma godha warra jettanis waaqayyo isin haa baasu. Si haa baasu jedhee na warra argine. Humna kootiin nan danda'a. Beekumsa kootiin nan danda'a. Aan ofiin eeggadhaa. Mirgatti bitatti hin godhu. Ayyaana waaqayyo isa hojjettu kanarraa ani confidentidha 100% warri jettanis okay. Ani garuu ayyaana waaqayyootti eeggadha. Ameen. Ani garuu ayyaana waaqayyoo keessatti of dhoksadha.